Jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaala Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namni haaraa taataniin yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatinaan affeerraa koo yeroo hundaati. Maatii koo warri taatan immoo akkuma yeroo hundaa jedhu baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Har'a kana waliin qopheessina. Mee kanarraa ilaaltanii tilmaamuu dandeessu jedhee yaada. Muka ganni kan fakkaatu yookiin Christmas tree kan fakkaatuun daabboorraa mana koo keessatti qopheeffadha. Kana waliin qopheessina har'a. Keessisaa kana fakkaata. Maal gargaaramee akkan qopheessu immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Ana waliin turaa turtiin keessan nafaanaa ta'u. Amma gara hojjetachuutti hin deebi'a. Hanqaaquu tokkoon gargaarama. Hanqaaquu kana ergan rukkutadheen booda xiqqooshii waliin maka. Ergan kan akka kana waliin makeen booda kanarratti aannan xiqqoo labbi jedhaadha. Kubbaya 3 arfaffaan gargaarama. Kanatti dabaladha. Urshoo maankaa shaayii tokkoon gargaarama. Ashaboo maankaa shaayii tokko arfaffaa isheen gargaarama. Shorbaa maankaa 2 gargaarama. Dhadhaa sittiin dabaladha. Dhadhaa shorbaa maankaa 2 qopheeffadhee jira. Kanatti daakuu kubbaayaa 2 wantoonni nama qopheeffadhe kun daakuu kubbaayaa 2 kana bukeessuuf naaf ga'aadha. Kanatti bukeessee qopheeffadheera. Kanaan booda sa'aatii tokkoof bakka qabu keessaa akka nolnaa ka'uuf hin tursiifadha. Sa'aatii tokko erga inni tureen booddee walitti deebina. Akka kanatti qopheeffadheera. Saafis akkuma kanatti sirreeffadhee boca qabsiifadha ammas. Kanatti boca qabsiifadheen jira. Amma lamaan isaa walirra kaa'e waan ta'eef suutadheen addaan hin baafadha. Sirreeffadheera amma as kana qullubbii adiif dhadhaan qaba.
asitti qullubbii adii dhadhaa qopheeffadheen jira. Kanarran dibadha. Cheesii akka kanatti qopheeffadhee qaba. Cheesii kanani irra firfirfadha. Akka kanatti ergan irra naqadheen booda immoo baala dimbilaalaa akka kanatti qarqara kanarra hanqaaquun dura dibadha. Ovenii koo 350 digirii Fahrenheit irratti daqiiqaa 15 hanga 20tti bisheessa. Ergan bisheesseen booda walitti deebina. Daabboon hojjechaa ture
kana fakkaata akka kanatti hojjedhee xumureera daqiiqaa 20 booda hojjedhee baaseen jira. Kunooti kana fakkaata baay'ee bareeda fooliin isaallee baay'ee namatti tola qullubbii adii gatii qabuuf baala dimbilaalaa sana waan of keessaa qabuuf baay'ee namatti tola urgaan isaallee urgaa gaarii qaba. Akka kanatti hojjedhee muka gannaa yookiin Christmas tree hojjechuu fakkeessuu yaaleen jira. Akka kanatti hojjedheera. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Turtiina waliin turtaniif hedduu galatooma. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuus hin dagatina. Yaada keessanis naaf kaa'uu hin dagatina. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Bakka jirtan hundumaatti nagaa keessa jiraadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessa naaf tura. Nagaatti.